Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa kun televezyiinii Mo'aarraa torbanitti yeroo akkasii kan isinii dhiyeessu sagantaa hayyoota keenyadha. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Egaan daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa kutaa keenya har'aa kana keessatti yookiin immoo sagantaa har'aa kana keessatti torban darbee kan jalqabne Dr. Qana'aa Lammii hayyuu sab-duudhaa fi qorataa miidiyaa wajjin marii gochaa turre kutaa tokkoffaa isinii dhiyeessinee turre. Har'a immoo kutaa lammaffaa fi isa dhumaa isinii dhiyeessina. Akka nu wajjin turtan isin affeerra. Yeroo hojii gaazexeessummaa irratti turre bara geeddarama kana dura dhagaama kan waggaa 15 dura kan kan haasaa jirru wanta dhugaadhaan agarre akka hojii gaazexeessummaatti jechuudha. Akka naamusa hojii gaazexeessummaa ogummaa gaazexeessummaatiin dhugaa dabarsuudha, dhugaaf dhaabbachuudha. Gaazexeessaan tokko dhugaa jiru sana uummatatti beeksisuudha, himuudha, odeeffannoo kennuudha, gara biraas wanta garaagaraa nama barsiisan dabarsuudha. Kana utuu arginu kan bira dabarrufaa waan baay'ee jira. Gulaaluudhaan qajeelfama olii kennamurraa kan ka'e akka hin dabarsines kan ugguramnu jira. Wanta akkasii jira. Amma garuu waggaa tokkoon kana geeddarama keessa jirra. Miidiyaan gaammaa anaafatis gaazexeessaa waan turree fi waan taanee fi ture sana kaasneerra. Miidiyaan amma yeroo ammaa kana geeddarama booddees bifa maaliirra jira? Miidiyaa garaagaraa hin daawwannaa. Kan keenyas kan keessa jirus atis kan keessa jirtus hammam geeddarameera jettee addaati? Egaa miidiyaani geeddarumsa innaa jennu geeddarumsa maalii attamitti geeddaramee kan jedhu kana laaluun barbaachisaa ta'a jechuudha. Amma karaa teeknooloojii yoo fudhannee dura waliin haasa'aa turre. Kanaan dura meeshaan irratti waraabamu, meeshaan ittiin hojjetamu baruma baraan yeroodhaan geeddaramaa isa durii irraa fooyya'aa deemaa jechuudha. Kanaafi karaa teeknooloojii inni nuti duritti hojjechaa turree fi ammatti hojjechaa jirru baay'ee garaagarii jechuudha. Akkasuma ta'ee karaadhuma meeshaa kana yoo fudhanne inni duriis cimina mataasaa qabaa, hanqina mataasaa qaba. Inni ammaas cimina qabaa, hanqina qabaa jechuudha. Sana keessa tokko yoo dubbatamuu tokkoon dubbachuun illee yeroo fudhata ta'e. Gara immoo gara